bar namni miqanyaa yadu fi namni hattuu fi istiin akkanuma bar na dhaggeeffadhu maame ati koo hannaarraa hannaa malee lalaan dhabamte namni barbaadu dhalaan addunyaa kanarraa dhabamte hannaa malee akka saayibaa taateeti akka saayibaa na seen taa'u. Koo isii malee dhalaa dhabdeeti isii malee ansi ilaaluu dhalaa hedduudha. Usattu hattu ati amma duraas naa fi isii kaawwallalle kaawwanti akkasii qabdee manaan ganna baaftee barati isii ana biraa gabbaastee isii qabachuufi. Isinuu teela kusi jiru. Nama isin harkeen fidee dhufu jiran sin jee michoos jarjarafeeti fi michoo dhiisee dhufe. Michoo kan hin eeggatu. Aboo dhaggeeffadhu haa tuubboo afaan kanarratti bariin akkana dhootti afaan addabantee. Na dhaggeeffadhu. Video mati waraabini waan kana ifirraa osoo kan namni tamarkaatiin hoji dhageessi wallahi sitti obatti maali godhate za'aa saddeetira haate hanga za'aa kudhanii video waraabuutiin jira si eegaa jechuudha. Oomame. Oofarre. Maan dhufee kun bikkaa jettee dhufee bara hin jirtu eessa hirtame? Hawaati galtee jirta naaf ati koo isaa meeqatti wal qaxarre. Sa'a meeqatti maali gaa amma kun dhufee miisitti michoon eegu jirani. Hawaati anjamaa jirtu saa meeqatti wal qaxarre koo zaa'u mata naa hime zaa'u meeqa. Aboo michoon eegu jiraan sin jee michoon eegu jiraadha bakka. Sanii miti za'a meeqatti naaf ati wal qaxarree sin jee za'a naa hime. Aboo saa saddeetii mi kunoo motoraan dhufeetiin dhaabbadhee bikkaa teettis dhufee mi jirtu qabuun ogishan si jaas dhufu. Teelee biraan hin jenne waati teelee biraan hin jenne. Ooyi natti taphatta. Maal ati natti ta'utu jira malee akka ijoollee xixiqqootti maal isaati? Maame ati na dhaggeeffadhu. Waan anjama jirta isaati. Ati tapha jirtaa bar. Si tapha jira. Hawaati hedduu kannatu jirtaan ta'a kalliin akkanaan naa ta'u akka ijoollee xixiqqoo taphataa mi'aan ijoollee xixiqqoo miti. Maame ammaan tana dhaggeeffadhu. Maaliin si dhaggeeffadha? Siin baana. Maaliin si dhaggeeffadhaan si jee maaliin si dhaggeeffadha? Dhaaphume naaf xiqqaa dhiiraa wajjaa soo hin dhaaphu. Ati dhiiraa dura. Ati dhiiraa. Ammaan tana bikkaa teettee jira koo kan dhiiratoo dhabuu kiyyaa hoggaas walitti dubbanna. Akka ijoollee xixiqqootti ammallee dhagaa walii darbatu adda isaati. Dhiiratoo amma bikkaatti qonnaan jettetti dhufee mi kun ispaaltiiraan jira. Motoraan dhufee. Zaata naannoo hoosiin jiran zaata saddeetiin hoosiin jiran zaata saddeetirraa haasiitiin hanqaati amma dhuftu amma giseen gabboo waraati ol dabalu jirta. Eegalaan deemee booda dhuftaati. Maameti garuu ati tuffii namaa jiruun qabdu haa? Hawaasni tuffii namaa qaba malee tuffii daran yookaan nama bal'ee. Maame wallaahi wabillaahi garuu dhiisi haa tuffii tana sii miti hannichootu si tana si akka na tuffati si godhee hannichoodha malee ati. Hannichoo jeetiin ilaarraa jala jiraame ammoo usaanee xiyyaanaatu wasanuu deema. Maal wasanta wasaanee kam wasanta? Wasaanee taata wasanta. Deem naasi gad deebise. Naasi gad deebise godoo ganaa ifiif kabajaa wallaalte. Deemurraa ammoo gad deebi'ee akka ijoollee xixiqqoo si hojii waan daddarbadu ani amma zaata naani. Naan barbaadu. Deemaame na dhaggeeffadhu. Yoo dhiira taate akka dhiiraatti kottu haa kun mala motoraan dhufee tammaan bikkaatti jettee dhufee siif jechaan dhufee bara. Akka dhalaatti ati amma za'a saddeet eegeetiin osoo diddibattu kun za'a kudhan sitti ani laa za'a kudhanii si eegeessiif naa kutee maaliin godhatu boo? Yoo humna taatees akka dhiiraatti wal garsiifnaa hokkaa. Siini barre amma barfidhaate za'a saddeetirraa eegalee akka nama dhiiraatti kophaatti yaasi jee bara. Ispaaltiirra za'a meeqa guutuu dhaabbateeti za'a kudhan gisee ta'u kaameeraa kiyyaa hojii haasawee viidiyoo kiyya dalagatee ifirraa akkaati hafte poostiin godhachee ifirraa fote. Aboo wareeti yoo ofirraa dhisi si wayyo wallahi wareeti ofirraa dhisi waree faayidaa takka siin qabne tani yoo ofirraa dhisi si wayyo wallahi. Ati maaliif hin dhufin giseedha? Boo dhufee kaa kunoo bikka saniin jira bikka ati jetteen jira yoo dhiira taate kottu kun amma natti maame. Micho. Ati eegaanii dhufee za'a saddeet hotii za'a sagalirratti ati booda dhuftee iyyuu kennuun. Na dhaggeeffadhu maame. Dhufu jiran. Maaliif kalee viidiyoo teessirratti kota ajaa guutuu fi isin barbaadan hin jette
dhageessanii hordoftoota kiyya dhageessanii waan nuti kabajaa naatatu jira dhageessanii misin dhagaa kuma dhagaa isinas na dhaggeeffadhu maameen bana mee kootu naafeeti kootu harka nagaatti wal qaqqaban naamee hokka dhiyaatti. Ati ko ijoollee ammallee harkaan yaadu jirta namni haasawaan yaadu jira bara haasawaan yaadu jira namni haasayeeti manni jaamanii lola naati maali ijoollee xixiqqoodhaata. Na dhaggeeffadhu addaamtu. Siin dhaggeeffadhu jira bara amma akka si dhaggeeffadhu jira si eegeeti hunda hute ammallee waan ati haasawaa si dhaggeeffadhu jira. Aansee wanti nu arilla. Aaw. Naa baqa. Kot. Waadi zaamee kan dhuftee qonnaan jetta qoya waan ajaa'iba na taatu. Sinsaa mutta nu naamtile zaamee kan dhuftee waa damma. Michiyyoon dhufu jirti michiyyoon eegu jiraadhaan. Michiyyoon michiyyoon dhufnee barsiisuu yaa bara hojii bakka naa. Boo michi dhaggeeffadhu waa na dhaggeeffadhu michiyyoodhaa miragaan isin hoteela keessa jiru. Nama isin harkeen fidee dhufu jiran sin jee michoos jarjarakeetii fi michoo dhiisee dhufe michoo kan hin aboo dhaggeeffadhu waa tuubboo afaan kan irratti baliin akkana dhootti afaan addabantee na dhaggeeffadhu. Eege sodaatti haftee miidhagkoon jirtu akka ati jagnaadha garuu viidiyumatti waraabini waan kana ifirraa osoo kan namni tamarkaatiin hosi dhageessi wallahi sitti obatti maaliif hojjette za'aa saddeetirraa haasee hanga za'aa kudhanii viidiyoo waraabbuutiin jira si eegaa jechuudha sodaatti haftee za'aa kudhanii dhuftee akka dhalaa dibatteetti hiitaa isaan mizaatinan. Amma bikkaa jetteen ni dhuftu mati. Nama daragaatii na dhaggeeffadhu. Hannaan kilaasii qabdi. Hannaan hin dhuftu biyyoon inni qabdu. Hannaa maal irraa feeta? Hannaa maal irraa feeta akkasiin dhuftu maaliif barbaadde hannaa? Ooyi dhalaan hidhamamte isii malee jaartii namaa malee hin beektu? Ooyi maal irraa qabde isin hannaan jaartii namaati mi jaartii akkoo isii dhalaan isii malee hin jirtu? Isii malee dhabde? Aboon irraas ati nama badaa nama ajaa'aa tortoraadhaati. Nama ibseete? Atuun jaamne akkama kana. Awus nurraa boo. Boos suuraa namaa uffattee deemu jirtaa dhati. Dhaggeeffadhu naa. Aboos hin balaantee qabdi. Ish. Suuraa namaa uffattee deemu jirtaa malee nama ibseeteeti bara horiidhaa bara loonii bara. Amma ati akka namni waan hin taane si dubbatu naman godhin gaamma. Yoon hin dubbadde takkanii qaanyoo isaa. Dubbadhu. Kaameeraan irra jira dubbadhu. Kaameeraa cirracha hoosi namni sin arrasee kaameeraa si dakkante. Ani wantaan si bar laal wanta si fi'anii jidduu deemu wanta na dubattee hojjetan cufa na dhaqqabaa jira. Dhaggeeffadhu isa. Shakkiin akkanaa jirti. Na dhaggeeffadhu. Ati jechuun na dhaggeeffadhu. Oduu namaa isirraa dhiisi ammallee naafi isii tura jechuun wanni takkanne wanni jirtu naafi haallichuun akka obbolee. Ammaati oduu namaa maal ati bar laal hin. Na dhaggeeffadhu. Maame na dhaggeeffadhu kan na dhaggeeffadhu si yoo jiraam na dhaggeeffadhu. Michoo fiddee dhuftee? Michoon dhufu jirti na dhaggeeffadhu duraan dhufe jarjara keetiin dura dhufe. Aboo na dhaggeeffadhu mataa jibaataa barati mataa dhagaadhaa bar namni miqqanyaa yaaduu fi namni haattuu fi istiin akkanumaa bar. Na dhaggeeffadhu maame ati koo hannaarraa hannaa malee dhalaan hidhamamte namni barbaadde dhalaan addunyaa kanarraa dhabamtee hannaa malee akka saayibaa taateeti akka saayibaa na seen taa'u. Koo isii malee dhalaa dhabdeeti isii malee ansi ilaaluu dhala hedduudha. Abuumaan naagaan dhalaan dhabeessi jee hannichuu akka obboleessaa fi akka obboleessaa. Hattu ati amma duraas naafi isii kaawwallalle wanti akkasii qabdee manaan ganna baaftee barati isii ana biraa gabbaastee isii qabachuufi. Ammallee caalchisan yoo hin argadde harkiseetiin si gabbaasaa maal fitta? Haay kunoo laal siintama cookaa hin argattu kaa waan akkanaa agartu. Hattu jaalala. Amma na dhage. Awa mamme wal harkannaa feeti. Wal harkanna. Amma akka dhiiraatti istee amma dhiire akka dhalaatti dhufteeti. Dhalaan takka akkamiigaa ana dhiira jettee akka dhiiraa iskootiin akkas jettee iyyuurra waan hin dalageeteen ilaaligaa hanga zaa meeqaa taa'ee kan hin iji deebiin xiyyaa achirratti jirti amma wanta dubbate waan akka inni godha achirratti himeetiin jira seen ilaalladhu viidiyoo matiyya. Okay. Amma wallaahi maame bar nambarree barati nambar naa agarte malee nambarree bara.
Ana nambarree na agarte malee nambarree. Akkamitti si bara gurraacha keessi kan mul'atu bara. Hanja maamiti ofiin si barsiisan ofiin si barsiisa onni anummaan itti agartu kun ofiin si barsiisa. Amma sanniisiiti michoo fidee dhuftee. Amma michoon dhufu jirti dhuftu namoonni dhuftu. Yoom dhufti boru dhufti. Boruudhaan yaa boru walaa dhufti bakka boru fiinta. Eeshi chau bakka boo. Chau bakka. Bakka amma maamee na dhaggeeffadhu chau bakka amma hin dhuftuumi dhufuun na qabduumi. Awwaan amma dhufiin gaachee yoo fedhe yeroo miti aadaa kana jirti nama. Bakka hin beekoo. An nama kana dhoddu boos. Na dhaggeeffadhu gaa. Hello. Boo nama kana dubbii guutatee hojjenani haasawuun akka buyyeroon qabuuti. Yoo dhiira taate qaamaan qottuna bakka acha onni hin deemu. Na dhaggeeffadhu sin jebar. Hello. Boo chau bakka. Na dhaggeeffadhu gaa osoo hin gawaan maatii haasoo itti viidiyoo irraan jireetti akkaate namni haasa dubbate jeesi amanu takkaa fi dursee waan haasoo itti bakka acha osoo maali. Amma maame bikkaatti jirtu sakanti takkatti si bira dhufaati. Na dhaggeeffadhu. Sakanti takkatti si bira dhufaati. Bikka jirtu bichaa natti agarsiisi. Natti himi sakanti takkatti. Abo na dhaggeeffadhu sakanti takkatti si bira dhufaati bikka jirtu natti himi. Matooraan deemu jira sakanti takkatti si bira dhufaan jee bikkaatti jirtutti amma bikkaatti jirtu natti himi. Michoon achitti aanu dhuftu. Bakka boo afaan bani. Afaan bani. Chau. Baay. Chau. Aartee gaafadhu. Oo diqaalaan akkanuma diqaalaan. Hordoftoota kiyya ni agartanii viidiyoon kun anaaf ragaadha. Jeetii waraabaa jira sagalee illee asirraa riikardi godhuudha. Usee bilbila kanaan haasawaa kana waraabachuun hafu jeetiin abadda jechuudha. Viidiyoon kun akka ragaatti kan gadhiifamu ta'a. Isin na hordofaadha. Michoo jarjara isaatiin michoo isaan agarte jechuudha. Jarjara isaatiin dhiisee dhufee kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan isin jaa. Angaruu maammee akka ilma dhiiraa tokkotti wallaahi maammee ibjalaa yoo hin murre ani harree miti jechuudha. Asuma naa hubaddaa isin. Waan takkitti tan bichaan jechuun dhufaadha. Maal seetaniiti? Namni tokko yeroo haasa'u konfidensiidhaan haasa'uu qaba. Ofitti amantummaadhaan. Bikka tanatti si eegu jiran anjee. Bikka tanatti si eegu jiran jee asitti ni eegi jeeni bikka tanaan dura kutee jechuudha. Hanqumaan michoo eegu jiru jechuudha. Michoo dhiiseetiin dhufe sabaa sanitti jechuudha. Okay? Kanaafuu anichoonis kilaasii qabdii michoonis dhufuu hin dandeenye. Bakka michoo deebeetiin michoo moo qabee michoo wajjin dhaabbadee isee egaa isin hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofan afeerraa keenya nagaan turaa isin hin jaa baay baay. Ciao.